Ashamar Kafune bakka jirtan maratti nageenyi isiniif haa ta'u jecha oduuwwan gaggabaaboo Fact News Media irraa isiniif darbu qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu waliin ani Taaddasa Lamaatii turtii gaarii. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed magaalaa Naqamtee jiraachuun waajjirri ministeera muummee suuraadhaan mul'isuusaa kan hafe kaayyoo imala isaanii ilaalchisee ibsi bal'aan hin jiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo ministeerri muummee waliin gara Naqamtee imaluusaa suuraan ni mul'isa. Jilli ministeera muummeen durfamu kun wayita magaalaa Naqamtee ga'an abbootiin gadaa, haadholii siinqee, abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa simataniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yeroo dhiyoowaas gara lixa Oromiyaatti imalaniin beekani. Godina Wallaggaa Bahaa godinaalee lixa Oromiyaa hidhattoonni keessa socho'anii fi yaaddoo nageenyaa qabudha. Qondaaltonni mootummaa dabalatee ajjeechaa fi ogguramuun lammiilee nagaa godina kana keessa deddeebi'ee mudataa jira. Bitootessa darbee qondaalli paartii biyya bulchuu paartii badhaadhinaa obbo Dassaalee Boonjaa magaalaa Naqamtee balbala isaanii fuulduratti ajjeefamanii jiru. Sirna kabaja ayyaana fiichee Cambalaalaa Sidaamatti kabajamu ilaalchisee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ergaa barreeffamaan afaan saba Sidaamaan dabarsaniiru. Uummanni Sidaamaa addeessa fi urjiilee ilaalee qorachuudhaan ayyaana waggaa isaa kabajaa. Haalli kun dhala Oromoo waliin wal fakkaata jedhan muummichi ministeeraa. Uummanni Oromoo keessattuu kanneen naannoo Sidaamaa waldaangeessan ayyaana Cambalaalaa kana uummata Sidaamaa waliin kabaju. Ayyaanni waggaa haaraa uummata Sidaamaa fiichee Cambalaalaa jedhamu beekamu kuni kabajamu erga eegalee naannoo waggaa 1800 akka ta'u maanguddoonni ni himu. Ayyaanni uummata Sidaamaa kun dhaabbata barnoota saayinsii fi biyyoota gamtoomanii UNESCOon galmaa'eera. Guyyoota ayyaana kanaa lolli hin jiru, foonis hin nyaatamu. Kanaafuu ayyaana araaraa fi foonii fi lolarraa bilisa ta'e jedhamee beekama. Namoonni wal lolan ayyaana fiichee Cambalaalaa dura araaramu. Namoonni gaddara turan uffata gaddaa dhiisanii uffata haaraa uffatu. Guyyaa ayyaana kanaa foon hin nyaatan. Kan qalame mana jirullee manaa baasu. Sababni isaa ayyaanni kun kan uumama hundaati jedhamee waan amanamuuf jedhan muummichi ministeeraa baga isiniin ga'e kan jedhu kan dabarsan irratti kan mul'atedha. Suudaan waliigaltee dhukaasa dhaaburra geessullee lolli itti fufuunsaa gabaafameera. Hawaasni idil addunyaa jidduu seenuudhaan jaarsummaa erga taa'ee waliigalteen dhukaasa dhaabuunsaa erga taasifamee sa'aatii muraasan booda lolli itti fufuun ibsameera. Jaarsummaa waliigaltee irra gaamee hojiirra oolchuuf hafee muddamni bakkeewwan murteessoo qabachuuf humna waraanaa biyyattii fi humnoota dafee qaqqabaa jidduutti taasifamaa jiraachuusaa Aljaziiraan gabaaseera. Waliigaltee dhukaasa dhaabbileen ilaalchisu gareen lameen yeroo walimatan mul'ateera. Tamsaasa kallattii buufata televiizyinii kaartuum irraa argaman hedduu irratti sagaleen dhukaasan dhaga'amuun akka ture himameera. Ajajaan olaanaan waraana Suudaan magaalattii fi naannicha eeguun akka itti fufu dubbachuusaa gabaafamee jira. Dhumarratti pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan hoggansa aangoo pireezidaantummaa harkaa qaban dheereffachuuf duula eegalanii jiru. Waggoota 20 itti fufuuf Turkii bulchaa kan ture pireezidaant Tayyip Erdogan paartilee mormitituu ja'a waliin wal mormuudhaaf filannoo ji'a tokko booda biyyatti geggeeffamuuf Erdogan dura dhaabbachuudhaaf jedhamee eegama. Morkataan cimaa Erdogan fuuldura kan ijjatu dhufu eenyu akka ta'e hin beekamu. Balaa kanaan kirkirri lafaa lammiilee biyyattii 50,000 galaafate bulchiinsa Erdogan irratti dhiibbaa akkamii akka uumu hanga ammaatitti hin beekamne. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan har'aaf qabanne gaggabaaboo asirratti goolamnee jirra. Oduun kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota fi maatii keessanitti dabarsuudhaaf akka miidiyaa kana gargaartan isin gaafanna. Waan waliin turtaniif galatoomaa turtii gaarii.